dhaaba ganama abaa'ootti deebinee damee waraanaa yookaan immoo damee dhaabichi qabu keessaa waraana taanee hoggana keenya yeroo tuuteef uummata Oromoo biyya alaa biyya keessaa akkasumas waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiran waliin wal qixxee hoggana sirnaa filannaa dhaabicha jalatti kan jedhu tuni egaa isa kana keessatti dubbii irraa kan akka tamballee hojjechuutti jirra. Kanaaf dhimma Oromoo biyya alaa dhimma kana gubbaarratti jaargurmuun dirqama fudhatee akka zoonii kanaatti isa hojjechuutti jira. Zoonii biraa naannoo namatti quunnamu quunnamsiifna ammallee taanaan wanti isin qabdoo keessatti qooda olaanaa kabajaa isin qabnaa ulfina isin qabnaa qooda keessa isin immoo itti gaafatamummaa dhabaa. Kanaaf gabaabumatti dhimma keenya gubbaarratti namoota bakka keenya bu'anii dhimma siyaasaa irratti dhimma tikaa irratti dhimma dippiloomaasii irratti dhimma dinagdee irratti waan kana hojjetanii bakka buufachuudhaaf ta'e jechuudha. Kanaaf dhimma kana gubbaarratti immoo itti gaafatamummaa fudhatee hojjechuutu kan jiru jaargurmuudha. Waan an sadarkaa irratti immoo yaadatti baheetanii wal tuffannaa kanumaa ulfaataa galatoomaa qorri keessan qorra milkii haa ta'u. Jaalgurmuun naqachiisaa onni keessanii hin beektu jaalgurmuun portarii ayyaa irratti biyyoolessaa haa turre amma immoo yeroo ammaa kana immoo karaa dippiloomaasii fi karaa quunnamtii irra nama jechaa jiru jaalgurmuu baay'ee galatoomii nu dhiyaadhu tarbii nu qabsiisi waltajjii keeti. Tolee hangafoonni keenya hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo koraa kana keessatti argamtanii maatiin qabsaa'otaa hundumti keessan iyyuu uummanni keenya baga deebinee wal agarree baga jiraattanii isiniin jechuun barbaada. Akkuma jaaltolchaanii jedhani dhuguma jaalsanyiin sagantuma korma kana gubbaa jiru akkanuu waan jedhuuf jecha osoo jaalsanyii hin dhiyeessiini waan xiqqoo dhiyeessinee sana booda jaalsanyii gara waltajjiitti isiniif hinna isaanillee korma kana keessatti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanaaf mee waan gabaabduu dhugaadha bu'aa bayii mooraa qabsoo keenya keessa darbe waan salphaa miti waan guddaadha. Waan kana gabaabsinee haga dhoksine qabna haga obsine qabna haga gorsine qabna amma immoo sadarkaan dhoksuu gorsuu fi obsuu kuni waan raawwatee fi uummata keenyatti waan jiru himnee fala qabsoo Oromoodhaa waliin aannaa waan keessa dabarre irratti hundaa'ee barruu gabaabduu waan qopheessine qabna. Dhugaadha bu'aa bayii waraanni bilisummaa Oromoo keessa darbee qabsoon keenya keessa darbe irratti kaleessa dhimma qabsoo Oromoo kanaa yoo uummanni mooraa qabsoo Oromootti abbaa kan ta'u ta'ee icciitii gochuummaa barbaachisee jechuudhaan komii hedduu nurratti dhiyeeffamaa ture. Nummoo waan kana gooneef qabnaa jechuudha. Har'a garuu namni ija qaruuxummaatiin mooraa qabsoo keenya laalu waa baay'ee taajjabuu danda'a. Nu amma kan dubbannu dhimma zoonii giddugalaa fi zoonii lixaatii miti. Mooraa qabsoo keenya gara kamitti deemaa, eessatti deemaa jirraa, maaltu nu muddatee akkam ta'aa jirraa, hireen Oromoo boruu, hireen Oromiyaa boruu, hiree waraana bilisummaa Oromoo har'a jiru maal ta'aa ka jedhutu kora kana keessatti nu hirmaachisee qabsoollee qawweedhaanis haa ta'u karaa kanaanis haa taatu gaggeessaa jira dura dhaabbachaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa kutaa waraanaatiin birgeediin lolee diishqaa fi moortara hiikee dhibbaa fi kurnaniin booji'aa ture. Har'a sadarkaa milishaa rukutuu fi sadarkaa qawwee tokko booji'uu irra kan ga'e maalii qabuun hin danda'amaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kaleessa diinni Ameerikaa fi Awurooppaa kadhattee koraaf har'a sadarkaa kamirra jiraa ka jedhu namni keenya ilaaluu danda'a jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo uummanni kaleessa abdii keenya, irree keenya, gaachana keenya jedhee gargaaruuf gadi ba'e har'a sadarkaa kamirra jiraa ka jedhu uummanni keenya gaafachuu ilaaluu danda'a jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kaleessa golee Oromiyaa hundarraa yeroo wal fakkaataatti qawwee dhukaasaa ture har'a sadarkaa jiraa. Eega kanarra jiran boruu maal ta'aa akka jedhu ilaaluu danda'a jechuudha. Qabsiisee dhugaadhaa 73 dura mooraan qabsoo keenya bifa jaarmiyaa siyaasaa qabaatee osoo hin taane bifa qabsoo faffaca'aa jaarmiyaa hawaasaatiin gaggeeffamaa ture. Waldaa Maccaa Tuulamaa, Fincilli Baalee kana isinitti himuun hin barbaachisu jechuudha. Ta'us ABO'n hundaa'ee rakkoo keessaa fi alaatiin qormaata jabaa keessa darbee jechuudha. Qormaanni 1978 ture, qormaanni 2000 ture, qormaanni 2008 ture, 2018 haga ammaatti qormaanni tureera jechuudha. Qormaanni kun eessarraa ka'aa yoo jenne mataadhumarraa ka'a. Maaltu qormaata kana deddeebisaa waan qormaata kana deddeebisee wal fakkeessoo maaltu jiraa yoo jenne isinuu beektuu jechuudha. Kanatu ture. Haala kana keessa osoo jirru 2008 diddaan uummataatiin waraanni bilisummaa Oromoos ABO'nis gara biyyaatti galuun dhufee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee siyaasa impaayeritii kana keessatti warreen mormaa turan kan akka ABO, kan akka miidiyaalee OMN dabalatee ONN rogeeyyoonni siyaasaa hedduun gara dirree qabsoo gara impaayeritiitti galuu danda'an jechuudha. Sanarratti wal qabsiisee ABO'n biyyatti galuun yeroo sana haa ta'uyyuu malee waraanni bilisummaa Oromoo dursee biyya keessatti ijaaramaa ture. Kan zoonii lixaa fi zoonii kibbaa humna jabaa qaba. Zoonii giddugalaa dabalatee kutaalee Oromiyaa biroo keessattis waraanni ijaaramaa ture jechuudha. Waraanni dirree Oromiyaa yeroo ilaalaa ture maqaa jijjiiramaa kan. Waan ija shakkiitiin ilaalaa ture sana immoo ABO'n biyyatti galuu wal qabsiisee shirra OPDO'n xaxxe dhugaa ta'ee jechuudha. Dhugaa ta'eefi jechuudha. Fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo hiikachiisuuf yaalii hayyoota maal dabalatanii koreen teeknikaa ture. Dhaaba ABO boordii filannootaan godhanii haala isaan itti waraana bilisummaa Oromoo irraa adda baasan hooggantoota ABO qoqqooduudhaan aangomsuun lootee seentota ABO keessatti ijaaranii basaasisuun ABO dhaabbilee siyaasaa KFO waliin akka waliin hin taane shira xaxuun dhufaatuma biyya keessa galuu ABO wal qabsiisee shirri
OPDO'n qopheessite waan laayyoo miti jechuudha. Kana sirriitti isinuu beektu jechuudha. Shira ABO'n xaxe kanaa fi fakkeessii OPDO kana shira ABO irratti xaxamee fi fakkeessii ODP kana dursee kan hubate dirreedhuma irratti qabsoo gaggeessuu, qabsoo cimsuu furmaata godhatee jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiilee fudhate qaba. Waraanni Durumayyoo Oromiyaa keessatti ijaaramaa ture, waraana ijaaramaa ture kana leenjisuun, hidhachiisuun, taliiguun hojii malee tokko ture jechuudha. Kan lammaffaa immoo caasaa dabballee ijaaruudha. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti caasaa rakkoo uummataa hiiku, caasaa walitti bu'insa uummata keessatti uumamu hiiku, dabballee haa ta'u, mandheelee hawaasaa haa ta'u, caasaalee hawaasa keessatti ijaaraman haa ta'u warreen akka kanaa ijaaraa ture jechuudha. Kan sadaffaa caaseffama odeeffannoo dhiyeessii maaliif waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jaalsaamiyaan dura jedhan deeggarsa biyya alaa qabaatee qabsoo hin gaggeessu. Qabsoo ofirratti hiikannoo gaggeessa. Saba isaa irratti gaggeessa. Saba isaa magaalaa jiraatu, baadiyyaa jiraatu, biyyoota alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argataa jechuudha. Hadii gadiinaa irraa hiikatu biratti. Kanaaf immoo caasaan barbaachisaadha jechuudha. Karaa ittiin gargaarsi kun hawaasa keenya dirree qabsootti nu bira gahuu danda'u diriirsuun murteessaa ture jechuudha. Kanaan ala uummanni keenya baadiyyaa jiru waraana bilisummaa Oromoos qabsoo Oromoos gurraan dhagahaa ture. Qaamaan keessatti argamnee lafa halkan dayeeffannee lafa diina jala halkan dayeeffannee uummata keenya barsiisaa. Lafa diina irraa fagoo ta'e immoo guyyaa uummata keenya walitti qabnee mariisisaa, barsiisaa, leenjisaa, ijaaraa qabsoon kun as geesse jechuudha. Kanaa ala hariiroo olee waraana bilisummaa Oromoo fi uummata gidduu waraana keenya golee Oromiyaa bakka garaagaraa jiran gidduu hariiroo tolfachuun illee hojii malee biroo ture jechuudha. Kanaan alattis odeeffannoo haa ta'u, beekumsa haa ta'u, muuxannoo haa ta'u, uummata keenya biyya alaa, gameessota keenya biyya alaa wajjin wal qunnama waraanni kun sadarkaa har'aa kanatti ijaaramuu danda'e qooda guddaa qaba ture jechuudha. Taatus mooraa diinaa irraa qormaata dhufu alatti mooraa keenya keessattis qormaanni dhalachuu kan eegalte ganamuma irraa kaateetu jechuudha. Fakkeenya sadan tokko kan haga har'aa xannacha ta'ee nu rakkisaa jirutu jira. Tokko wal dhabdee keessoo marroo faqadaa gidduutti uumamedha jechuudha. Isaan lamaan isaan iyyuu maqaa tokko qabataniitu dirree ba'an. Heera, aasxaa tokko, kaayyoo tokko, sagantaa siyaasa tokko barsiisanii ijoollee dirree qabsootti bobbaasan. Lamaan isaan iyyuu barruu tokko barsiisanii bobbaasanii jechuudha. Garuu wal dhabdee dhuunfaatiif ijoolleen bobbaate kun wal haadhaa turtee jechuudha. Waan kana qondaalota zoonii biroo dabalatanii hin hiiknaa gaaf jedhan marroon gaafii deebii tokko deebisee jechuudha. Hin barbaachisuu dhimmi wallaggaa sin hin galchuu anumatu hiikuu qabaa keessan galiinaa waan jedhu ta'ee jechuudha. Hayyee hiikuu qabda hiikikaa jennaan haga har'aayyuu rakkoon sun dhaloota nyaachaa jira iddoo kanaa jechuudha. Kan lammaffaa waraan ABO'n biyya keessa eega gale waraanni bilisummaa Oromoo dirreetti hafee hooggansi siyaasaa magaalaatti hafe. Hooggana siyaasaa waraanni bilisummaa Oromoo waan hin qabneef caasaa dhaabaa waan hin qabneef waan kana haasirreeffannuu kan jedhu qormaata jabaa ture jechuudha. Asirratti qabxii lama kaasa. Tokko dhugaasaa bakka kooni akka hooggansaatii fi gara dirree dhufanii turan. Gara dirree dhufanii jennaan dhimma dhuunfaatiif Naayiroobii dhaqanii jennaan warrumti har'a nuu mooraa qabsoo keessaa dhiibaa jiran kun dhugaasaa bakka koo hin ganee jechuudhaan holola irratti bobbaasanii holola irratti boofanii dirree qabsootti osoo hin deebiin achumaan isa hambisanii jechuudha. Lammaffaa jaalgollicha dheengee ajajaa keenya turan. Gaafa ABO'n koraa isaa qindeeffatu jaalgollicha dheengee achuma mooraa golboo keessa taa'anii icciiteeffamanii dhokfamanii jechuudha. Fonqolcha irratti gaggeessanii jechuudha. Kanatu ture. Kabiraa eega dhaabbatee jedhe tarkaanfiin fudhatamu cuftiyyuu heeraa fi seera dhaabaa waan faallessu ta'e. Maaliif heeraa fi seera dhaabaa faallessuun barbaachisee kan jedhu edaa lafa heerriif seerri dhaabaa jirutti abbaa irree ta'uu hin danda'amu. Kanaafuu heeraaf seera dhaabaa adeemsa keessa gatii dhabsiisuun tooftaa ittiin Isaayyaas Oromoo oomishan ta'uu hubannee jechuudha. Akkaataa kanaatiin ture. Rakkoo kana dabalatee rakkooleen biroon koora adoolessa 25 akka ABO hundeessamu sanaaf murteessoo ta'antu jiru rakkooleen biroo. Tokko maalinni waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti akkaan guddattiif uume jechuudha. Qabsoo Oromootiif uume jechuudha. Waldhabdeen kaabatti uumamuun dargaggoon hedduminaan hojii dhabaa ta'uun kanneen kun cuftiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo akka salphaatti akka angiyuu ta'ee jechuudha. Qabuun qeeqa garaagaraa hayyoota Oromoo irraa hawaasa Oromoo irraa komuniitii garaagaraa kan irratti uumaa ture jechuudha. Kanaaf hooggana siyaasaa uummachuun dirqii taate jechuudha. Kan sadaffaa gaanfa Afrikaatti kaaba impaayiritii kanatti wal dhabdee uumamu wal qabsiise hawaasni addunyaa xiyyeeffannoo guddaa godhee ture impaayiritii keessatti. Yeroo sana waraanni bilisummaa Oromoo illee barbaadamuu eegalee jechuudha. Eega akkas ta'ee ka barbaadamu taanaani qaamni hojii dippiloomaasii hojjetu hooggansi waaltawaan jiraachuu qabaa ka jedhuun koora adoolessa 25 taa'uun dirqii taate jechuudha. Adoolessa 25 zoonii lixaa fi zoonii kibbaatti yeroo wal fakkaataatti taa'ame jechuudha. Of keessaa qaba akka argaa jirtan kanatti jechuudha. Heeraa fi seera ABO qabanneet maqaa ABO abbootii jedhu murteesse. Maaliif kana godhuun barbaachisee jennaan ABO warra Finfinnee jiranii fi karaa nagaa gaggeessanii fi nu addaan baasuuf jecha ABO warra waraana of harkaa qabu taanee heeraa fi seera dhaabaatiin qabsoo kana gaggeessinaa ka jedhu irra gaali. Tole. Kabiraa zoonii kibbaa keessatti jaalgollichaan hoogganuu isa icciiteessanii kora kana gaggeessanii jechuudha. Akkamitti akka korri kun gaggeeffame jaallan as keessa jiran jiru warri quba qabdanis quba qabdu jechuudha. Qabxiin biraan ka'ee
koree hojii raawwachiiftu nama sadii qofa fillaa jedhe jaalmarroon. Maaliif iyyuu nama sadii qofa filuun barbaachisee? Namni gaafatames immoo gaafatamee jennaan hiree waraana bilisummaa Oromoo, hiree uummata miiliyoona 8 hiree qabsoo Oromoo akkamittiin namni sadii akka murteessu barbaachisee jennaan nama sadii fudhattaa nama sadii fudhadhu jedhan. Yeroo sana marroo waa yaade qabaaf nama sadii qofti akka filamu barbaade jechuudha. Kibbarra giddu galarra lixarraa nama tokko qofa. Sunii falmii godhamee namni sadii suniyyuu gara nama 5tti guddatte. Heera dhaabaa faalleffamee jechuudha. Kabiraa waggaa tokko keessatti caasaa dhaabaa guuttannaa kan jedhu ture jechuudha. Caasaa dhaabaa guuttachuu miti. Isuma koree hojii raawwachii jechuun marroon rakkoon kora kana booda uumames tokko kanaa jechuudha. Bu'uura heeraan hojjechuu dhabu. Wal dhabdee duraan faqadaa wajjin ture dabalatee marroodhuma koree hojii eebbisaa koree hojii raawwachiiftuu jiruyyuu wal dhabee qondaalota biroo faana jechuudha. Gaafa kana eebbisaas gidduu ture hin xumurraa gaafa qaalonni biroo jedhani dhimmi wallaggaas hin ilaallatu dhimma eebbisaan xumuraa dhiisaa jedhan. Kana jechuun taatee mooraa qabsoo Oromoo keessatti zoonii lixaa keessatti ta'u zoonii kibbaa hin laallatu jechuudha. Taateen zoonii kibbaa keessatti ta'u zoonii lixaa hin laallatu jechuudha. Maali qabsoon maali hooggansi akka kana? Kanatu kanaan wal qabatee deemeeyyuu zoonii lixaa waame jechuudha marroon. Kora zoonii lixaa gaafa waamu koreen hojii raawwachiiftuu namni 5 sun namni 4 hin fudhanne. Lakkii jaala kiyyaa kora kana akka aarsaa nu kanfalchiisaa annoo qabu sii dhiyeessinaa jennaan hin ta'uu jedhe. As gubbaarratti waan jaalsanyii kaasan sinii tuqeen bira darbuu barbaada jechuudha. Ajaja keenan fudhadha. Garuu gadi dhufuu kan na rakkisu qabxiilee sadiitu jira jechuun qabxii sadii kaasa. Tokko waraana mooraa leenjii keessa jiru qabna. Kan lammaffaa hundaa'uu abaa'oo aboo sanaan wal qabsiisee lolli labsamee ture. Lola sana gubbaarratti madoo hedduu horanne mooraa madoo 10 ol qabna. Ka sadaffaa duubbee qabaannee caasaa ijaarre kana bakka itti siksan waan hin qabneef akkaataa kanaatii waraana hundumaa buqqinee dhufuun rakkoodha jennaan waraana mooraa leenjii jiru cufasaayyuu buqqisiitii fidi jedhe. Waraanni mooraa leenjii jiru kun harka duwwaadha qawween qabu. Haraati haxee yoo diinni natti hidhate akkamiin godhiidhaadha jechuudha. Madoo duubbee hin qabne kana maalaa goonuu uummatatti kennee akka fedhe haa ta'udha. Kanaaf gaaga'ama kana hir'isuurra adabbiin kora kana gubbaarratti ta'e waa jechuudha. Sanaan wal qabsiisee kora zoonii lixaa kanaan wal qabsiisee egaa akkuma ta'ettiyyuu korri sun inuma waamame koricha imaluuf garuu aarsaa mooraa qabsoo Oromoo kan fale waan salphaa miti. Keessaayyuu ijoollee Matakkal waraanni jaarmiyaa Matakkal jechuudha. Kora sanaaf osoo deemaa jiranii fuulduraan galaanadha. Karaa duubaatiin diinni hattee itti hidhe lafa itti baanuu dhabnee jedhanii jennaan cabsii bayii kan jedhutu dhufee jechuudha. Jaallan sun diina walakkaa ta'anii watwaataa turan. As jaalsanyiittis watwaataa turani. Bakka hundatti iyyuu himachaa turan. Ijoollee jaallan sun aarsaa guddaa kan haftee jechuudha. Bakka kora sanaa eega ga'anii jedhanii kan isaa jedha jechuudha. Fakkee dararaa sana keessa darbee abbaan birgeedii amma diinatti dhaqee galee jaaljabeessaa kan jedhamu jechuudha. Inni gaaf sana hidhaa keessa galee jechuudha. Hidhaa ji'a jaatiin booda abbaa birgeedii godhanii asii olee erganii jechuudha. Namni sun taatee mooraa qabsoo keessatti ta'u kana eega ifatee booda gara diinaatti harka kennee jechuudha. Gara diinaatti galee jechuudha. Kabiraa qondaalonni waraanaa jajjaboon kan Oromiyaa boruutiif barbaachisan baay'een isaanii zoonii lixaa bu'anii ol deebii isaanii dhabne jechuudha. Haga ammaa hafuura isaanii. Sanaa guyyaa dhugaanii mooraa qabsoo keessaa gadi baatee yoo seerri jiraates yoo seenaan jiraates gaafa uumamu jiraachuu danda'a jechuudha. Haga ammaa hafuura isaanii kan dhabne hedduudha jechuudha. Murtoo kora kana gubbaa irratti marroon qofaasaa dhaaba ijaare jechuudha. Warra koree hojii raawwachiiftuu aboo jedhaman sana guutuu irraa bilbila cufatee qunnamtii cufatee koree caasaa dhaabaa haaraa ijaare jechuudha iddoo sanatti. Waraana kora sana irratti hirmaatteenis waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa isiin qofaadha. Kan isiniin ala jiru cuftiyyuu shiftaa waan ta'eef waraana argitan cufaa dhuunfattanii qawwee hidhannootaa irraa hiikattanii qabsoo gaggeessuudha yookiin immoo deebistanii barsiiftanii irbuu galchitanii miseensa gukka jedhu kallattii kenneefi jechuudha marroon. Kan lammaffaa duulli birgeedii wal qabsiisee zoonii giddu galaasa ta'u jaarmiyaa eebbisaa fa'aa kallattii wallagga bahaa horroo guduruu irratti gaggeeffame bu'uurri isaa kanaa jechuudha. Kabiraa jaarmiyaa har'a uummata Oromoo biyya alaa diigaa jiru holola mooraa qabsoo keessatti deebisee dhalchaa jiru. Kophaasatti guyyaa kana dhaqanii hundeesse jechuudha. Jaarmiyaa baa'oo biyya alaa osoo namni qabxiyyuu hin beekin jaal gammachuun illee hin beekan itti aanaan isaanii jechuudha. Sana booda maqaa imala gara Finfinnee jedhuun duula labsanii labsi duula sanaas kan labsame kophaadhuma isaati jechuudha. Waan beekamu hin jiru jechuudha. Harcaatii waraanaa, burjaajiin, hololli kun hundumtiyyuu mooraa qabsoo keenya gaaga'ee jechuudha. Balaaf deemu kana hir'isuuf namuu haga dandeettii isaa tattaafachaa ture. Fakkeenya 7 kana isinii kaasa. Tokko jaaltanyii fi jaaleebbisaan nuti miseensa koree hojii raawwachiiftuuti wal arganii nyamar bakka jedhamutti wal arganii jaaleebbisaan dhufee wal arganii taa'anii mari'atanii jechuudha. Mari'atamee rakkoon as deemtu balaa qabdi.
yeroodhaan furmaata haa argattu jennaan jaalgammeen barreeffamaan yaada furmaataa nuu ergaa jennaan barreeffamaan yaada furmaataa ergineef jechuudha jaalgammachuudha. Jaalgammachuunis yaada furmaataa erginus innoo bilbila irraa cufateera bakka itti furmaata fiduu hin dandeenye furmaannis dhufuu hin argamne jechuudha. Kan lammaffaa anuu mataa jaalsanyiin marroo bilbilaan dubbisuuf yaalii godhee jechuudha. Yaalii godhanii milkaa'uu didee jennaan ergaa kana sadan jaalmarrootiin naagayii jechuudhaan jaalmilkeessaatti hime. Tokko murtee waraana ilaallatu kora kana gubbaarratti waan ni dabarsita yoo jiraate na beeksisaa waraana irratti ni raawwadhaa akka jedhu. Kan lammaffaa kora irraa hafuu koo murteen irratti kennamu yoo jiraate seeraa fi bitamaadha akka jedhu. Kan sadaffaa dhimma qondaalota kora zoonii lixaa kanarraa hafan kan akka jaalboruu fa'aa jechuudha. Isaan dhufanii waan na bira jiranii fi murtee dhimma isaanii ilaallatu maalaa ta'uu warra kana sadan gaafa dhuuti naa deebisii jedheen jechuudha jaalmilkeessa. Jaalmilkeessaanis achumarraa miila bakar waaree ta'ee jechuudha. Maaliif deebii marroon deebisuun barbaadu waan tarsiimoo baafate waan qabu. Kan sadaffaa itti aanaa jaalgammee dabalatee qondaalonni buleeyyiin qabsoo keenya hedduun bifa jaarsummaatiin kan marrooti deddeemaa turan jiru. Bilbila namarraa cufachuu. Nubee dhimma dhuunfaa keenyaa osoo hin taane dhimma qabsoo sabaati kan gaggeessaa jiru. Waan bilbila namarraa cufachiisu hin jiru jechuudha. Bilbila namarraa cufate tarii warreen as keessa jirtan waan kana sirriitti beekuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanatu nu mudatee jechuudha. Ta'us imalli sun deemee sadarkaa diinallee lolaa jaalallee lolaa horroo guduruu qaqqabdee jechuudha. Kana keessatti sagalee irra deddeebiidhaan diina haa ta'u isaan haa ta'u nama baasuun beeku. Sagaleen baatu sagaleedhuma sanyii fi nama biraati jechuudha. Yookiin sanyii eebbisa yookiin sanyii fi nama biraa. Maaliif sagaleen sanyii irra deddeebi'ee baa eenyutu baasaa maal fayyaduu fi diinatuyyuu faayidaa keessaa argachuuf moo warreen dhaaba kora zoonii lixaa qofa irratti hundeeffatetuyyuu dhimma sagalee sanyii kana baasa moo haga ammaa deebiin arganne jechuudha. Sagaleen baatu sagaleedhuma sanyii taatee jechuudha. Haala kanaan deemee horroo guduruu qaqqabe eebbisaa fi waraana isaa guutuu dhuunfachuu keessattis aarsaan kan falamte caasaa waraana bilisummaa Oromoo iddoo sanatti ijaaramte ni diigamte hawaasni dabballeen dararaa biraatiif saaxilame waraanni jaarmiyaa guutuun shiftaa jedhame injifannoon achi argamu akka miidiyaan hin dabarre diinomsuun akka diinaatti kuusaa waraana isaa qorichillee osoo nafiin saamuutu dhufee jechuudha. Gaafa kun hundumtuu ta'u jala buunee jaalgammachuu waanni kun badii biraa nutti uumaa mooraan qabsoo keenya haa qajeeltuu haa sirrattuu akkaataa kanaan deemuun nun baasu jenne waataa turre jechuudha. In akkuma nama dhageenye gurra cufatamee taa'amee jechuudha. Deemtee wanti ittiin marsaa shaniif duulli nurratti banamee jechuudha. Waraana diiganii hawaasni hedduun rakkoodhaaf saaxilame hafuurri gandummaa hawaasaaf waraana gidduutti hawaasaaf hawaasa gidduutti waraana gidduutti dhalate jechuudha. As gubbaatti taatee tokko isinii tuqa. Horroo guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa kan addaan baasu laga Gudar. Laga Gudar gama uummata kaafatamee kan dhufamee garanaatii horii fi qabeenya kan saamametu jira. Boodarra jaarsi gidduu galee rakkoo kana akka hir'isu ta'e akka furamu ta'ee jechuudha. So hafuura gandummaa akka kana oomishuu fa'aa akka kaasuu uumuu fa'aatu ture jechuudha. Maaf kana barbaachise? Mooraa qabsoo Oromoo burjaajiif saaxilanii waraana dabalatee miseensota deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo alaa keessatti takka seessa jedhu takka diina jedhu takka balufaan wal qunnamsiisu takka hattuudha jedhu bifa kanaatiin hololaa fi maqaballeessiin hagana hin jedhamne nurratti banamee jechuudha. Kana duwwaa miti jaallan jajjaboo hedduu taate dirree qabsoo kana gubbaarratti aarsaa hin barbaachifne kan faltee jechuudha. Yakkamaa fi shakkamaa nama to'annaa seeraa jala jiru baasaniitu aangoo itti kennaa turamee jechuudha. Nama bifa kanaatiin aangoo argatee haga har'aa mooraa qabsoo jeeqaa jiru keessaa tokko abbaa seenaati jechuudha. Amma sirumaa aangoonsaa gara itti aanaa zoonii lixaatti ol guddateeraa jedhama. Rakkoo sadarkaa kana ga'e furuu fi tarkaanfiin taasifame ni jira. Nu akka zoonii giddu galaatti rakkoo amma uumamte maal gochuu qabnaa ka jedhu teenyee mari'annee jechuudha. Miseensonnii fi deeggartoonni qabsoo keenyaa hedduun qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii biraayyuu icciitii shira kanaa hin beekan. Imaluma Finfinneetiif waan deemamu se'amaa jechuudha. Isaan kana hubachiisuun hojii dursaa waan ta'eef kana hubachiisuu qabnaa kan jedhuun uummatarraas waan hundarraayyuu bilbila cufannee keessaa waan jiru dhugaa jiru uummata hubachiisuutti fuulleffannee jechuudha. Lammaffaa ani yoo walitti bu'e dhiigni gidduutti yoo dhangala'e rakkoo kana dhaabuu waan nu rakkisuu fi waraana kana jalaa baqachiisuun tarkaanfii biraa ture jechuudha. Daannoo kaasee miida keessaa, aanaa amboo keessaa, aanaa cophii keessaa, ilfata keessaa waraana hunda guurree gara ginda baratti achi dabarsinee jechuudha. Kana hundumaa gaafa goonu nuti gidduu keenyatti dhiigni hin bayinii jaalatti hin dhukaasii yaaddoo jedhuun kana goone. Isaaniif garuu sodaa fi waan biraa itti fakkaate cabsee seenee fuula hololaatiin qindeeffatanii waraana kana nurratti oofaa dhufanii jechuudha. Ta'us boodarra dhimma kana koreen akka hin taa'ee jechuudha. Namoonni yeroo sana kaa'aman keessa abbaan zoonii Walloo fi jaal Sabaa'iif keessa jiru warreen kun dhimma kana haa ilaalanii ka jedhuun gara isaaniitti dhufame jechuudha. Osoo isaan korarra taa'anii kora nu teessisu marroon kan bilbilaan barbaadamee hin argamne waraana abbootii birgeedii waraanaa guduruutti kora teessisaa ture jechuudha. Sana booda duula marsaa sadaffaa osoo nuti kora hin xumuriin nurratti baname jechuudha.
Gaafa nurratti banamu koora kana maal goona sadarkaa amma irra geenye kanaan furmaan nuti qabnu maalii ka jedhuun lolatti seenne jechuudha. Lolatti seename bitootessa 2 fi 3 aanaa midaaqanyii ganda garaadooti jechuudha. Lola guddaatu ta'e. Haala nama gaddisiisuun jaalli Oromiyaadhaaf lubbuu isaa kenne aarsaa hin barbaachifne kanfalee jechuudha. Bitootessa 6 lolli sun iyyuu hin dhaabbate, duulli marsaa sadaffaas hin dhaabbate, namuu dhaabbatee of ilaaluutti murteesse jechuudha sana booda. Sana booda nuti akka zoonii giddu galaatti duulli nurratti labsame duubatti deebi'ee maal gochuu qabnaa ka jedhu teenye mari'anne waraana faffaca'ee jedhe yookiin burjaaja'ee jedhe walitti qabne qabsoo Oromoo karaadhaa magde akkaataa kamiin karaatti deebisnaa daandii ishiitti maal yoo goone deebisuu dandeenyaa ka jedhu marii goone kallattii kaawwanne jechuudha. Kallattiin nu kaawwanne tokko kallattii kaawwannu kanaaf wantoota sadiituyyuu rakkoo ture. Inni jalqabaa kora zoonii lixaatiin booda waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hundaayyuu deeggarsa uummata irraa waan argate hin qabu. Qoricha bitachuufiyyuu sadarkaa rakkoo irra ture jechuudha. Karaa biraatiin uummata biyya alaa jiru irratti duulatu yookiin immoo duula hololaatu labsamaa ture. Kanaaf uummanni waraanni bilisummaa Oromoo dirree gubbaa jiru rakkoo akka kanaa ni qaba. Lammaffaa marii Tanzaaniyaatiin wal qabatee diinni ifatti akka nuti wal balaaleffannu barbaada. Zoonii giddu galaa zoonii lixaa irratti hololaa yookiin immoo akka gabbayee mormuu barbaada. Yeroo yaadatu yoo ta'e Abiyyi mataan isaa paarlaamaa gubbaatti bahee waan inni jechaa ture dhagaa turtanii jechuudha. So haala kana keessatti ifaan baanee rakkoo jiru yoo miidiyaatti kan gabbaafnu ta'e qabsoo keenyaa fi mooraa qabsoo keenyaaf rakkoo waan qabuuf maalaa goonuu ka jedhu ture. Maqaa meeqa isin irratti laxxafame jechuudha. Kanaaf dhugaatu haalame jechuudha. Kana waan taateef uummata keenya kana akkaataa kanaatiin arrabsamee moggeeffamee diinomee qabsoo Oromoo eessayyuu gahuu hin dandeessu waan kunis sirrachuu qabdii kan jedhuun waan kana sadan eega ilaallee booda karaa hawaasa keenya alaa ofirratti dhiibbaa godhuu qabnaa ka jedhuun karaa hawaasa alaa sochii godhuu murteessine jechuudha. Hawaasa keenya alaa qabannee dhiibbaa walirratti godhuu qabnaa cinaadhaan dubbannee ergaa walii dabarsuu qabnaa kan jedhuun hawaasa keenya biyya alaatiin socho'uu murteessine jechuudha. Caamsaa 18/2023 Aadde Saamiyaan jiru bulchaadha obbo Tolchaadha Iftuudha Jaalsanyii fi ani marii goone jechuudha. Tumsi Waboo fi Global Waboo Task Force walloodhaan marii hawaasaa haa qopheessanii akka qopheessanii walii galle jechuudha. Korri kunis waxabajjii 10 gaggeeffame. Kora kana gubbaa irratti uummannis argame, waraanni keenya zoonii biroos hedduutu argame. Qabxii guddoon iddoo kana irratti kaasee darbinu garuu kora kana hambisuudhaaf jaarmiyaa abaaboo Waboo kan hundaa'e kuni duulli inni hin goone hin jiru. Garuu qondaalli zoonii hundaayyuu jaarmiyaa abaaboo Waboo akka hin beeknee fi holola isaaniitiif akka bakka hin kennine kora kana irratti hirmaachuun dhugaa bahanii jechuudha. Uummata keenya biyya alaa jiranis dhugaa kaleessa nu gargaaraa turtanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun wal jajjabeessine qabsoo itti fufuu murteessine akkasitti deemne jechuudha. Korri haqa gaggeessaa jirruu fi korri waxabajjii 10 gaggeeffame kun waa baay'eedhaan wal fakkaatti jechuudha. Seenaa qabsoo keenya keessattis iddoo guddaa qabdi jechuudha. Hawaasni keenya dhugaa jiru hedduu hubate jechuudha. Marroo ji'ootaaf nuti barbaannee ture torbee 2 keessatti kora waxabajjii 10 booda gabbayee jechuudha marroo. Koran waame qondaalonni kora waxabajjii 26-29 taa'anii jechuudha. Kora waxabajjii 26-23 taa'ame kana gubbaa irratti qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatiif dhimma keessoo isaanii irratti zuumiidhaan wal ga'anii mari'achuun kun kan jalqabaati jechuudha. Bakka hundarra. Kora kana qopheessuuf marroon keessoo waraana keenyaa rakkoo keessoo jirtu furuuf hin turre. Maal gochuuf illee tokko hawaasni alaa diinadhaa ka jedhu nu fudhachiisuufi. Lammaffaa namoonni qondaalonni waraanaa waxabajjii 10 irratti hirmaatanii yakka dalaganii kanaafuu seeraan haa gaafatamanii ka jedhu fidan. Sadaffaan immoo hololaaf sagantaa hololaatiif kora kana akka waame jechuudha. Taatullee haalli kora sanaa ni jijjiirame dhugaa jiru walitti himne deemee kora kana gubbaa irratti waan hin argine iyyuu argine jechuudha. Fakkeenyaaf Walloo fi Shawaa Bahaatti rakkoon uumamte ajaja marrootiin ta'uu kora kana gubbaa irratti hubanne jechuudha. Murtee gurguddaas kora kana gubbaa irratti murtaa'e jechuudha. Badiin mooraa qabsoo keessatti uumame koreen haa qoratu jechuun koreen qorannoo kana kaa'e. Kabiraa jaarmiyaa biyya alaa jaarmiyaa hawaasaa ala jirullee haga koreen kun qoratee kallattii kaa'utti qondaalli waraanaa tokko iyyuu akka irratti hin hirmaanne jechuun kallattii kaa'e guyyaa sana jechuudha. Ka sadaffaa yoo hawaasni as gubbaa irratti yoo hawaasni kaka'umsa mataa isaatii waraana ka gargaaru ta'e haa gargaaru ka jedhu kaasame. Ka sadaffaa hawaasa tasgabbeessuu fi wal hubannoo jaalgammachuu sanyii fi marroon akka ibsa kennan ta'ee akkasumatti ibsi kenname jechuudha. Rakkoon biraa akka hin uumamne illee koreen kun akka to'atu hojiin qabsoo wal mariidhaan akka gaggeeffamtu bilbilli lamuu akka walirraa hin cufanne eega kaasanii booda badiin haga ammaatti uumameef marroon dhiifama gaafatee jechuudha guyyaa kana. Dhiifama gaafatee kora kanarraa ba'ame jechuudha. Gaafa barbaadan diina nama godhu gaafa barbaadan immoo deebi'anii ofitti gaabbanii dhiifama nama godhuun amaluma isaaniiti jechuudha. So kana booda koree kana qabannee mooraa qabsoo keenya ni sirreessinaa. Badii kaleessaarraas wal barsiifnaa. Rakkoon akka hin uumamnes
koree kana qabanneetu dhoofnaa ka jedhuun sochiitti seenne taatullee osoo hin turiin kallattii waxabajjii 26 kaabame kun cabuu eegalee jechuudha. Qondaalonni zoonii lixaa jaalqajeelaa kan jedhan isaan marroo dabalatee kora alaa irratti hirmaatanii warra hawaasa abaaruun diinomsuun holola gadhiisuun gorsaa marroodhaan miidiyaatti bahee waan barbaachifne haasa'uun hololli dhaabbachuu diduun tuttuqqaa waraanaa xixiqqaanis eegaluun shakkii biraa uumee jechuudha. As gubbaa irratti waan nuti jaarmiyaa abaaboo waboo biyya alaa morminuuf as gubbaa jira jechuudha. Tokko hawaasa Oromoo diiguu malee dirqama biraa waan irratti hin argine qabna. Qabsaa'ota gameeyyii moggeessuu, diinomsuu, as deebi'ee mooraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo irratti duula hololaa banaa jechuudha. Kana ala jaarmiyaan kun jaarmiyaa namoota naasuu qabsoo Oromoo qabanii fi afaan Oromoo iyyuu warra hin beekneen guutamee jira jechuudha. Warra akkanaarraa imaanaa qabsoo miiliyoona 80 harkaa eeguun itti kennuun hedduu nama saalfachiisa jechuudha. Kanaaf waan kun haasirratuu jennee falmaa turre jechuudha. Murtee kora kana irratti eega hojiitti hiikamuu dide maalaa goonuu jennaan tarkaanfii 3 fudhachuu murteessine. Tokko xalayaa fi bifa garaagaraatiin koree kana dhiibnee akka isaan waa tokkotti nu baasan goonaa jennee yaalii goone. Kan lammaffaa hawaasa keenya biyya alaa irra deebinee dubbinne humna jiru garagashuu qabnaa, humna jiru dhiibbaa ofirratti uumuu qabna, walirratti uumuu qabnaa jennee jechuudha. Waltajjii marii fulbaana 17 jaalabbaan mirgaa fa'aa qopheessanii jedhan gubbaa irratti zooniin hundumtiyyuu ni hirmaate jechuudha. Sadaasa afuris kora taaskii foorsii fi giloobaa tumsi waboo tumsi qopheessanis akkasuma irratti hirmaatame jechuudha. Kora kanarratti kan hirmaanneef ergaa keessoo keenyatti akka dabarsinuuf ture jechuudha. Kan hunda wal hubannaa cimaa akka uumamu yeroo yeroodhaan wal marii eegallee jechuudha. Koreen kunis rakkoo ture hiikuu qoratee hiikuu mitiiti rakkoolee xixiqqoo ka'aniyyuu dhaabuu dadhabe jechuudha. Qorannaa akka giddu galaatti qoratee mana isa fileef dhiyeessee murtee akka hin kennisinillee hin godhame jechuudha. Kana maaltu akka isaan dinqe maaltu akka isaan dirqe isaanuu himuu danda'u guyyaa tokko. Sanaan wal qabsiisee ji'a sadaasaa booda rakkoo mooraa qabsoo furuuf kaka'umsa mataa keenyaatiin koree kana irratti hin gannu. Qondaalonni jirru itti dabalamnee mooraa qabsoo keenya rakkoo keessaa baasuu qabnaa akka jedhuun qondaalonni koree keessa hin jirreyyuu irratti hirmaatanii rakkoo kana hiikuuf sochii godhanii jechuudha. Rakkoo gara shawaa bahaa ture, rakkoo gara keenya kana ture jechuudha. Taatus rakkoon kun akka hin furamne qaama barbaadutu jira. Qaamni barbaadu sun immoo nama biraa miti qaamuma marrooti jechuudha. Hojiin nuti kallattii kanaan haa furamuu jennee murtee nuti kenninu hojiitti hiikuu didan. Maaltu hojiitti hiikuu dhoowwee jennaan hora mudde 14 2023 ta'e irratti Jaal Shurrubbeen yaada tokko kaase. Mana kana keessa jira Jaal Shurrubbeen jechuudha. Maaliin yaadni kaase rakkoon kun nu bira miti marroo fi qondaalota olii bira. Nuti ajaja nutti kennamu raawwachuudha. Kanaaf furmaanni waaraan kan dhufu qondaalota keenya walitti fiduun walii galanii nu waaqa qajeelchan. Kan kana alaa nurratti qoosuun hin ta'u. Waraana nuti of harkaa qabaa murteeffachuu dandeenya yaada jedhu kaase jechuudha. Akka inni dubbatetti isin dhiyeessu. Nutis waan sana irratti walii gallee ani jaalsanyii akka dhiyeessu, Shurrubbeen jaalmarroo akka dhiyeessu, jaallan zoonii kibbaa jaalgammachuu akka dhiyeessan mudde 21tti beellama qabannee kaa'anee jechuudha. Mudde 21 fi amajjii 25 irratti shira biraa fidee dhufee jechuudha marroon. Rakkoo jiru hiiknaa jennee dhufnaani rakkoo zoonii giddu galaatti ta'aa jiruu fi jaal gurmuu fi jaalsanyiitu iyyuu rakkoo kana dhalchee kanaafuu isaan abdiitti ofaa gabaasanii sana booda rakkoo kana nan furaa jedhe. Hayyee lammaffaa qondaalota zoonii giddu galaa hunda moggeessee waraana fuudhee abbaa birgeedii jaal waaqootiin akka zoonii lixaatti geessee gabaasu ajajee jechuudha. Kanaan rakkoon furama. Waan kun eega murtaa'e booda akkam yoo goone mooraa qabsoo keenya rakkoo keessaa baasnaa akka jedhu mari'annee jaalsanyiin jaal abdiitti akka of gabaasu godhame jechuudha. Jaal abdii bira dhaqee rakkoon kiyya maalii badiin balleesse maalinni badii kaleessa uumameef immoo eenyutti gaafatamaa na gaafadhaa jennaan jaal gammachuu dabalatee jaal marroon jaala kiyya badii balleessite hin qabdu caasaa dhaabaa guutannaa kan darbeera qabsoo Oromoof jennee tokkummaa Oromoof jennee mooraa qabsoo keenya wareegama jaallan keenya kan falaniif jennee caasaa guutannee waan jirullee fuulduratti qajeelfannaa akka jedhuun yaada kaafame jechuudha. Sana booda gara caasaa guuttachuutti seename. Caasaa guuttachuu kana keessatti amajjii 25 kora waame jechuudha marroon. Kora waame zoonii kibbaa guutummaadhaan kora keessaa hambise. Maaf kora keessaa hambisanii jennaan isaanii miti kan taankii fi diroonii jala dhaabbatee qabsoo gaggeessuu jedhani. Akkamaa goonure nuti ofii keenyaa fi waan kana sirreessuu qabna qajeelfachuu qabna jedhani. Kaleessa zoonii lixaa qofa qabatee kan dhaaba caasaa dhaabaa ijaarrate ta'uu dinnaan har'a immoo nuun qabatee yookiin zoonii kibbaa ala baasee dhaaba ijaarrachuu barbaade jechuudha marroon. Hin dinne sana hin ta'uu jenne. Jaallan zoonii kibbaa amajjii 26 koricha irratti hirmaatanii jechuudha. Imala caasaa guuttachuu kana keessatti egaa jaalgammachuun haasaansaa sagalee feesbuukii gubbaarra naanna'u rakkoo mooraa qabsoo marroo akka ta'etti gaaf sana ifa baasee nutti himee jechuudha jaalgammachuun. Walnuufiin gammachuu fi marroo gidduus ammas irra deebi'amee akka furamu akka wal dubbisan akka bilbila walirraa hin cufanne godhanii jechuudha. Kanatu ture. Hawaasni keenya alaas caasaa sirreeffamaa eega caasaa sirreeffama ta'e caasaa sirreeffamu kana keessatti hawaasni keenya diigamillee ni sirrata. Waraanni walitti duulillee ni qabbana. Rakkoon maallaqaa fi holola balleessillee ni sirrata. Obsinee dhaggeeffannaa jechuudhaan
obsaa turree jechuudha. Warri alaas kunoo namoonni quba qabdan sirriitti beektu obsaa turamee jechuudha. Haa taatu garuu caasaa kanaan qondaalota kaayyoodhaaf cicha moggeessuun gameessummaa hambisuun sababa garaagaraa uumanii kan bakka hojii hojjechuu hin dandeenyetti ramaduun qondaalota kaan osoo isaan karaa deemanii diina harka buusuun caasaa ijaaramee jedhee shira ittiin raawwachuun hawaasa tokkoomsuurra hundee diigumsaa gadi fageessuun kun hundumtiyyuu eega caasaan guutamee ni mul'achuu eegalee jechuudha. Yeroo garaagaraatti tumsa waboo fi koree taask foorsii illee dubbisuudhaaf yaaliin godhamee kan inni gatataa turee fi waanuma kanaafi jechuudha. Kanaan wal qabsiisee waanni cimsinni shiraa biraan gadi baate taliiga zooniiti. Zoonii lixaa godina 8 qabu zoonii tokkotti ramadanii kibba Oromiyaa naannoo godina 3 qabu zoonii 2tti qooduun maaliifi ka jedhu shira zoonii giddugalaa irratti eengadda baname irratti hubannee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee duula marsaa 5ffaa kana nurratti banamuun suni yookiin ajjeefamuun fiigaa fi diinomuun zoonii giddugalaa akkamitti eegalee ka jedhu kaasuu fi duula marsaa 4 ture heerri seerrii fi kaayyoon abaa'oo haa kabajamuu karaa taa deebi'uu ka jedhuun isaan fuuldura dhaabbachaa ture. Shirri waraana bilisummaa Oromoo keessatti uumamee fi uummata Oromootiif yaaddoo ta'e kuni dhaabbannee of ilaallee qajeelfachuu qabnaa ka jedhu waan dura dhaabbanneef duulli marsaa 4 nurratti baname. Marsaa 5ffaa kanas caasaa jiru sirreeffamee zooniin tolfatamee tooftaa fi tarsiima baafataniitu sagantaadhaan nutti duulamee jechuudha. Nutti duulsifamee jechuudha. Jaal Fiigaa wareegamuudhaan dura marsaa 3f Jaal Gurree yookiin abbaan Birgeedii Aduusaafaa amma kora kana keessa jira. Yeroo 3 marsaa 3 yaalii ajjechaa irratti raawwatan dirreen cinnitti jechuudha. Akka carraa ta'ee inni lubbuun ba'ee Jaal Fiigaan immoo ni wareegame jechuudha. Jaal Gurree irratti yaalii ajjechaa godhuusaa ta'u Jaal Fiigaa wareeguun sababni qaamuma duula kaleessaati malee waan adda biraan qabu. Garuu sababa sardaa tokkotu jira. Innis maal inni dhimma shurrubbeeti jechuudha. Shurrubbee fi abbootii birgeedii gidduutti wal dhabdee kan uume marroo fi qondaalotuma marroo bira jiranidha. Shurrubbeen as keessa jira dhugaa jiru bahuu danda'a jechuudha. Eega wal dhabdeen uumame walitti bu'iinsa kanaan aarsaan hin barbaachifne guddootu kan falamee jechuudha. Ijoolleen jajjaboon abdii Oromoo taate baay'een ishii kaan diinatti galtee jechuudha. Abbaa birgeedii jabeessaa dabalatee jechuudha. Ijoolleen ciccimoon jechuudha. Abdii murattee kan aarsaa ta'es hedduudha jechuudha. Rakkoo kanaa akkamitti hiiknaa jennaani yaada lamatu dhiyaatu. Marrooni heeraaf seeraan akka rakkoon furamu hin fedhu. Ofii isaatii tarkaanfii mataa isaatiin rakkoo hiikuu barbaada. Kanaaf shurrubbee dhabamsiisuu yookiin immoo dhiibee diinatti galchuu barbaada. Kan lammaffaa miseensi raawwachiiftuu warri kaan lakkii bu'uura heeraa fi seeraatiin rakkoo kana hin hiiknaa shurrubbee yoo fedhii qabaate gara kanatti seeraaf akka inni of dhiyeessu goonaa yaada jedhamu ka'ee jechuudha. Yaada kanaan shurrubbeen zoonii lixaa keessatti dhugaan hin darbamtu buukootiifis yaan qaba. Bakkisu hundatti immoo seeraaf of dhiyeessuuf qophiidha jedhee jechuudha. Haaya eega akkas ta'e gara zoonii giddugalaatti sanyiitti of gabaasii jennaan tolee jedhee imala eegalee jechuudha. Sana keessatti tarkaanfii 4 fudhate marroon fi qondaalonni zoonii lixaa. Tokko imala shurrubbeen asiin asee deemu gubbaarratti haxee hidhanii shurrubbee rukutuu yookiin diinatti galchuudhaaf yeroo meeqa yaalii godhan. Lammaffaa akkuma zoonii giddugalaatti hidhannoo hiikateen to'atamee dabarfamee akka zoonii lixaatti kennamu ajajni dhufe. Kaleessa akkasitti waliin mari'anne kanallee hin godhuu ka jedhutu dhufee jechuudha. Ka sadaffaa waraana erguun lafa duubbee Jaal Shurrubbeen harka hidhannoo hiikkatee jiru fudhachuudhaaf waraana nurratti ergan. Karaa kanaanis fudhachuu hin dandeenye waraana sana duubatti deebisnee jechuudha. Ka arfaffaa osoo hin qoratamiin tarkaanfii waraanaa akka irratti fudhatamu nu ajaje marroon. Hin fudhannuu seerri yoo barbaade shurrubbee haa fannisu malee nuti tarkaanfii akka kanaa hin fuunuu heeraa fi seeraan gaafannaa ka jedhuun dinnee jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee marroonis inni damee dantaa waraanaa eebbisaanis cufti isaanii bilbila nurraa cufatanii jechuudha. Qunnamtiin nurraa kutatanii jaalsanyii fi jaaljireenyaan ajaja hin fudhatan jechuudhaan duulaa fi qophaa'anii sagantaa baafatanii jechuudha. Sagantaa sanaani adoolessa 13 Jaal Fiigaa wareeganii wareega sana gubbaarratti waan uummata qondaalota waraana miseensa waraanaa miira keessa galchuu fudhatanii jechuudha. Eega ajjeesanii irratti sirbuu eega irratti sirbanii injifannoo ergaa gabaabaa waliif erguu hawaasa naannoo sanaa dhaanuu taakiyoota isa wal jiran cufaa rukutuun bilbila isaatiin maatii isaa arrabsuun hundumtiyyuu miira keessa galchanii haxee hidhan sana keessa nama galchuudhaaf waan godhamedha jechuudha. Adoolessa 16-17 koreen hojii raawwachiiftuu marii godhee ture. Rakkoo kana akkamitti haa hiiknuu jennaani kora sana gubbaarratti marroon hin argamu. Kora shiraan qophaa'u kora rakkoo hiikuuf qophaa'u gubbaarratti marroon kan argamu eenyuun gammeedha. Gammachuun immoo jalgammachuun immoo murtaa'e sana marroon karaa biraa raawwachiisa kan gammachuu hojiirra hin oolu jechuudha. Waraanni zoonii lixaa duubatti akka deebi'u ajajan hin deebine. Rakkoo kana koreen seeraaf to'annoo yeroo gabaabduutti furmaata haa kaa'uu jedhan hin didame. Waraanni zoonii lixaa jiru guutummaadhaan zoonii giddugalaa irratti duula bahee jechuudha. Duulichaaf golgaa akka ta'uuf immoo kora hayyoota biyya alaa ajandaa godhanii jechuudha. Duula irbuu shinnigaatiif galii walitti qabu ajandaa godhanii jechuudha. Kolola godhanii kabarii ittiin godhachuuf yaalii godhanii jechuudha. Adoolessa 22 bu'uura heeraa kan hin qabne abbootii butaatii ol kora waamanii gaafii fi yaadni akka hin kaane dhorkanii zooniin giddugalaa diina waliin hariiroo qabaa. Kanaafuu warra sana dhabamsiisuu qabnaa kan jedhu labsii nurratti banan jechuudha. Labsii banan. Waanni kun maali? Gaaffii gaafachuu yaada kaasuun dhorkaa ture jechuudha.
labseetuma bahee jechuudha marroon. Hagayya 13 marroon afgaaffii godhee qaba. Duulli marsaa shanaffaa godhamu kuni qaama duula kanaan dura godhamaa tureetii tarsiimoo koo fuuldura dhaabbatanii jechuudhaan ibsa kennee ture. So nuti kan jenne tarsiimoon ati qabatee deemtu kuni Oromoofis ta'ee Oromiyaafis ta'ee egeree keenyaaf rakkoo qabaa dhaabbannee ilaaluu qabnaa jennaan duula marsaa shanaffaa nurratti bane innuu dhugaa bahee jechuudha. Torbee lama keessattis ni balleessinaa dhaadatee jechuudha. Nu garuu dhugaa waan qabnuufi dhiigdii fi lafeen jaalladhiin walii waan jiruuf haga har'aayyuu dirreedhuma qabsoo jirra. Akka isaaniitiif akka holola isaaniitiif silaa har'a iddoo kana hin jirru jechuudha. Walumaa galatti waraanni zoonii lixaa hundatu duula amma nurratti gaggeeffamu kanarratti hirmaate daboo zoonii biraa waammachuudhaaf illee yaalii guddaa godhani. Hawaasni yoomiyyuu caala dararaa hamaatiif saaxilame dararaa hawaasni arge yoo ka barbaadan ta'e sinii dhiyeessuu dandeenya namoonni waan kana qabatanii jiran jiru. Waraanni abdii murachuudhaan kan diinatti gale mooraan qabsoo guddaa kan saaxilame diigumsa jaalli lolaaf ba'ee diina ajjeesuuf ba'ee deebi'ee ofiisaatiif akka warra rukutu ta'e jechuudha. Rakkoo kana hundumaa nutti fidame jechuudha. As gubbaarratti mariin PP waliin ta'e kan jalqabaa duula marsaa sadaffaa nurratti gaggeeffameef holola ta'ee jechuudha. Golgaa ta'ee jechuudha. Kan marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa sun immoo duula marsaa arfaffaatiif nurratti ta'eef golgaa ta'ee jechuudha. Kan marsaa shanaffaa kuni golgaa marii PP fi abaawoo wadoo sana hin qabu jechuudha. Tarii ganaa dhufa ta'ee hin beeku malee. Zoonii giddu galaatti duulli marsaa sadaffaa kan godhame walhubannaa waxabajjii 26tti badii ta'uusaa marroon dhiifama gaafate. Deebi'eetuma garuu raareedhuma sana keessatti ammas dhaabbate jechuudha. Duula marsaa arfaffaatiin wal qabsiises eega sanyii abdiitti geessee akka inni gabaafamu akka inni abdiitti gabaasu godhe badii hin qabdu jedhee deebi'ee lammaffaa sanyii dhiifama gaafate. Garuu rakkoo sana keessaa ammas hin baane jechuudha. Namni badii balleessee dhiifama gaafachuun gaaruma garuu badii dhiifama gaafachuu caala waan sana keessaa baanii argamuudha. Diinaaf qaawwaa banuun dhiisuun hawaasa keenya alaa ergaa dabarfachuu fi dhiibbaa uumuuf korri kaleessa itti fayyadamne akkaataa kanaatiin sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Tarkaanfii obsaa dhoksaa gorsaa kaleessa goone sadarkaa kanarraa nu gahee jechuudha. Rakkoo keenya hundeedhaa hiikuu baatus ijibbaata haga deemamuu qabnu deemne jechuudha. Karaa dhuunfaa goone bifa koreetiin goone hundi keenya irratti hirmaanne mooraa qabsoo qulqulleessina jennee goone uummata keenya haala jalaas dhoksine obsine sadarkaan kana hundaa deemnee dhuma irra diina taanee jechuudha. Nama koreesaa mitiiti itti aanaa isaayyuu hoodutu dirqama saba miiliyoona 80 oliitiin deemaa jechuudha. Injifannoo damboomni milkii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa argatee sadarkaa ammaatti fiksuu hanqachuutti deemuutti jirra jechuudha. Garuu namni waan kana gabbaasee himuun barbaadu dhoksuu barbaada jechuudha. Dhoksaan 1978 isa 2000 hin hambine. Dhoksaan 2000 isa 2008 hin hambine. Dhoksaan 2008 isa 2018 hin hambine. Dhoksaan 2018 sunis isa har'aa hin hambine. Dhoksaan har'aas rakkoo boru iftaan uumamu hin hambisa jennee hin yaadnu. Kanaa jennee dhugaa jiru isinitti himuuf dirqamne jechuudha. Kana gubbaarratti yaada furmaataatii ka jennu dhaaba kana ayyee kaleessa abaawoo seeraa fi kaayyoo abaawoo waa hundayyuu qabanneet abaawoo aboo jedhamnee hojii hojjennaa ka jedhuun deemne garuu bakka heerriif seerrii fi sagantaan siyaasaa abaawoo jedhu hin jiru. Maalaa goonure gorsine gorsamuu didan qeeqaaf of qeequutti hin amanan waan kana eega rakkoo jiru bu'aa bahii jiru xiinxallee mooraa qabsoo Oromoo waan jiru eega ilaalle akka kanaatiin wal faana deemuu hin dandeenye. Dhaaba abaawoo ganama kan heeraaf seera isaatiin taliigamu kan kaayyoo fi sagantaa mataa isaa qabu kan alaabaa fi aasxaa mataa isaa qabuun jalatti aarsaa barbaachisu hunda kan fallaa ka jedhuun ibsa fulbaana 25 baafnee jechuudha. Murtee jabduu kabajaa fi seenaa qabdu turtee jechuudha. Gaafa murtee kana murteessinu aarsaa akkanu kan falsiisu beeknaa jechuudha. Uummanni keenya haga dhugaa jirtu hubatuttis hamilee akka bu'u ni beeknaa jechuudha. Ta'us waan dhoksinee obsinee gorsinee gochuu dandeenyu cufa waan gooneef filannoo biraa hin qabnu jechuudha. Dhugaa jiru uummata keenyatti himne qabsoo kallattii ishee qabsiisne deemuudhaan ala falli biraa hin jirtu jechuudha. Hawaasni keenya biyya alaa kaleessa ittiin dhiibbaa goonee dabaa qajeelchannaa annacha wal dhaannannaa jennee yaadne milkii nuun agarsiifne. Amma garuu dabaa ameeluu hin dandeenye nama beekaa balleessu barachuu hin dandeenye wajjin yeroo wanis humni balleessanis hin jirtu waan kallattii qabsoodhaa jirtu uummanni keenyas beekee dhugaa jirus hubate waan jiru kallattii jiruun adeemuu qabnaa ka jedhu murteessine jechuudha. Kana keessatti uummanni keenya dhugaan jirtu kana kaleessa bu'aa bahii hedduu keessa dabarree sadarkaa kanaan qabsoon kee osoo ati hin dhagayiin keessatti sukkuummannee qajeelfannaa ka jenne deemee gaaga'ama biraa dhalee furmaa fiduu hin dandeenye. Jirtuu fi si deemame kana fakkaatti furmaannis immoo furmaataadha. Waan kanarra geenyee ka jedhu qabna jechuudha. Marratti yaanni barruu kanaa waan wal fakkaatti kana taasee jaalshuunis ni jira jaallan biroo jaalsanyii ni jiru waan kanarratti waan na jedhanii xumuraa